Lallatu taatee siin jedhan bilisoomne jette waraana bilisummaa Oromoo akka inni qawwee hiikkatullee gooteef siree jala qabdee. Ana beekamu atu beeka osoo namni hin beekin beeka. Osoo Opidoo Central Committee hin beekin namoonni murteessoon jiran. San keessatti the battle was lost. Gaafa publicly bahee mormu sani seenaa fi mormu ture. Gara fuuldura dubbachuudhaaf akkanaa ta'u malee inni aangoo qabatee hanga ji'a lamaa sadii mormuun ture. Mormi itti waan fufe. Garuu ofina shakkisee beektaa namni kun hundi deeggaree aangoo fi mormuun dhiiroon hin maraadhe dhugaadhasi namni hin hafe kajaan kuni maybe wanni argaa jiruu fi wanni namni kun argu jiru gargar ta'uu danda'a. Hogganni siyaasaa cuufti sadarkaa jettutti deeggarii dhiibbaan irra ture. I said okay, let me give critical support. Akkuma siin jettani osoon jaaladhu osoon akkana godhee jiraadhe warri amma silaama gaafsan deeggaree maal yaalallu maal jedhu kuni osoo mormii kiyyaatti fufe jawaartu mormee xalafee isa sakaalee maal yeroo sana amma godhanii namaa ture wal sakaaluun kun dhaabachuu qaba nam kennan sakaalee ammallee kajoo jira bar amma hoggaan mormuu eegalullee maaliif mormii takajoo jira eegalle viidiyoolee siifin kennan fakkeenya waan haasayaa ture biyya hoggan galee critical support godhuu qabna wanti gaggaarii jirtu faarsuu qabna jajjabeessuu qabna waan hamtuu immoo karra deebisuu qabna booda atiin galee ji'a sadii maaf booda waan xiqqoon qeeqoo eegale miidiyaan bahee dura keessuma keessan deeggaraa ture qeeqoo eegalaani akka beekeeta jennaan gaafa raddaatii taatee naan jedhan yaadatta hojii raddaatii harka dhahuu qofa miti yoo shofeerri ciise kaasuu yoo shofeerri karra raamaa karra deebisuu yoo gaasni radeetti guutuu kan ijoo yoo yaadatte viidiyoo sana kuyi goone baay'ee yaalle ijibbaata baay'ee geenne beeke booda waa baay'ee yaalle jechuudha waa'ee waraana galchuu yoo taateessoo waraana galchuu qofa miti jalqabu warraa'u cabsa kanaaf tireetii guddaa ta'an jennee jee kan hin barreessaa isin wajjillee haasaa ture maal inni tokko reintegration of armed forces abaa dabalatee ONLF dabalatee Gimboot Sabat. Second dhimma TPLF reintegration of TPLF reconciliation reintegration of TPLF sadaffaa dhimma Eertiraati akkasumas dhimma Amaaraaf Oromoo kanaa jechuudha. I think Abiyyi aangoo qabatee yeroo gabaabaa keessatti warra Asmaraa jiranis qunnamuudhaan hunda isaanii qunnamuudhaan dubbii humnoota hidhatanii jiranii kana daddafaa itti furu maaliif transitionii keessa wanni dhufu ce'umsi jechuudha. Baatii jahan waggaa tokko jalqabaa keessatti milkaa'e ofuufa. Transitionii keessattuu multi ethnic ta'e multi national ta'e keessatti gara ce'umsaaf gaa seente yoo sirriitti maaneji goote gara dimokiraasii deemta yookaan wal waraansa seenta. Kana yeroo baay'ee qoratti yaadas qorachaas barreessaas waan hin tureef carraaqii baay'ee waan sanaaf yaanni adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in ONLFs qunnamaan ture warra Gimboot Sabaattis qunnamaan ture yeroo sanitti reintegrate gochuu DDR hojii amma booda amma jidduu kana DDR maal jedhanii raasan kana standard barreessuun ture asarri as 2018 DDR properly yoon godhin humnoota qawween hidhataa turan kana gaafilee bosonatti isaan galchinsan jalaa furanii yoon furin beekuma wal waraansa deemuu danda'a jennee dhiibbaa godhaa turre warri abaa'oo shakkii qabaachaa turan warri mootummaa fedhii qabaachaa turre dhiibbaa goonee fedhii saniin itti deemne osoo akkatti dhiifnee yaaluu baanne immoo osoo san turfaa jechuudha silaanii gaabbinaa jechuudha kan hin gaabbu jedhuuf tokko keessa maali waan ni ta'a jedhee yaade hunda hojjedheera milkaa'uu dhabuu danda'a garuu waan ce'umsa kana milkeessuudhaaf barbaachisu hunda yaaleera.